Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Qulqulloota gaabbii galuun isaanii hin barbaachisne 99 caalaa cubbamaa gaabbii galu tokkoon samii irratti gammachuu guddaan ni ta'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 7. Warra baay'ee sana dhiisteef na barbaacha'uu kan ufteef Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee warra baay'ee sana dhiisteef na barbaacha'uu kan ufteef Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee teessoo keerraa gar kan uftee barbaacha koof baay'ee dhiphattee cubbuu kootiif atnaan jibbine kan akka kee ani hin arganne cubbuu kootiif atnaan jibbine kan akka kee ani hin arganne warra baay'ee sana dhiisteef na barbaacha'uu kan ufteef Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee madaa keessaa koo ilaaltee dhiphina koo anaaf dhiphattee Kuni naatiif gahuuti dennaan beela na baaste ammee dhufnaan Kuni naatiif gahuuti dennaan beela na baaste ammee dhufnaan warra baay'ee sana dhiisteef na barbaacha'uu kan ufteef Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee anaan galataaf na filattee ofii gonfoo koree kaawwattee ba'aa du'aa narraa kaaftee ofii gindee lamu qabattee ba'aa du'aa narraa kaaftee ofii gindee lamu qabattee warra baay'ee sana dhiisteef na barbaacha'uu kan ufteef Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee dhiiga keetiin na beektattetta mana keettis na waammattetta hin miliquu barruu kee jalaa sin faarfadhaa sin tajaajilaa hin miliquu barruu kee jalaa sin faarfadhaa sin tajaajilaa warra baay'ee sana dhiisteef na barbaacha'uu kan ufteef Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee warra baay'ee sana dhiisteef na barbaacha'uu kan ufteef Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee Amaanu'eel si malee yaa Iyyesuus eenyu ammallee